Akkam jirtu kabajamtoota miseensota guruupii keenya warreen kiiboordii afaan Amaariffaa barreessuun isa rakkisaa jiru hanga siistamni afaan naannoo Hararii afaan Oromootti deebisutti kiiboordii qubee laatiniitiin yoo barreessan afaan Amaariffaa nama barreessu tokkoon isin agarsiisa yoo isin akka tolu taatee ni fayyadamtanii jechuudha. Isa san gochuuf immoo jalqaba Play Store keenya bira deemneeti Play Store keenya irratti asii irratti sarchii godhu gubbaa kanarratti sarchiin nu dhufti asirratti jechuudha. San booda bakka kanarratti giizimii jennee barreessina jechuudha. Ishee tana asitti isinitti mul'attan ishee tana barreessina jechuudha. Giizimii jennee barreessine sarchii goona akkana fakkaatu kanaan nu dhufa jechuudha. Kallattiin kana fakkaata jechuudha inni isa kana fakkaata. Erga isarratti gooneen booda asitti maal goona install jennaan jechuudha. Install eegnaa install ta'u achi booda steepii qaba. Steepii kana yoo hin hordofin nu dalagu amma open jedhaani. Open erga jedheen booda get start ta'etu kana jalatti ishee tana tuqaa. Achirraan immoo enable setting ta'etu tana tuqaa. San booda maal inni asitti giizimii ka'etu tana sanduuqa fuuldura jirtu sana on godhaaf jechuudha. Of irra kan jiru kan on godhaafi okay jedhaani. San booda irraa hin deebi'a duubatti irra deebi'ee desktopii kiyya bira dhaqee takka iskiriina kiyya bira dhaqee bana jechuudha. Giizimii ka'etu kana nan bana. Achi booda amma switch steepii lama fidheera switch input matrix ka'etu kanarratti kilik gooneet giizimii ka'etu kanarratti keyboard ka'etu kanarra gara giizimii ka'etu kana gad deebisna. Achiin booda afaan Amaariffaa, Tigiriffaa maal ka'etu jira Amaariffaa irratti kilik gooneeti continue jennaani finish jennaan. Amma erga kana gooneen boodas immoo isuma irratti deebinee kana booda laanguujii bira dhaqna isuma irratti deebinee baak jenneeni laanguujii ka'etu kanarratti dhufna. Laanguujii kanarratti kilik gooneet Amaariffa fuuldura kan jirtu saanduqa tanaa fi Ingiliffa fuuldura kan jirtu sanduuqa tana isaan ongoonaa jechuudha. On English on then amma dhufnee barreessuu dandeenya jechuudha. Kana amma fakkeenyaaf aappii keenya siistama keenya bira haa dhaqu. Kanaaf amma fakkeenya asitti bakka kanarratti kan mul'atu yoo barreessuuf deemnu bakka kanarratti kan mul'atu maal inni asitti jala kanarratti qubee g jettee mul'atu jira Amaariffaan. Isheen tun diimaa taatee mul'atte jechuun afaan Amaariffaa barreessaa garuu isin barreessitan qubee laatiniiti. Fakkeenyaaf Mustafa jedhee yoo barreesse haala kanaan barreessina. Qubeen kun qubee kan bakka bu'aa akkamitti barreeffama ka'eeru kiiboordii isaa immoo laaluudhaaf iddoo tanatu inni seetiin ka'eeru kana keessa seenne saniin booda kiiboordii maanuwaal ka'eeru kana laallee Amaarik yoo akkana gattu inni qubeen kamtu qubee kan bakka bu'aa fakkeenyaa nama xaa barreessuu barbaade hin dhabee xaa nama maaliin bakka bu'aa kan jedhu asirraa argachuu ni danda'a. Kunoo xaan an barreesse xaa bakka buuti. Xaa ta'uudhaaf maal ta'uu qabdu jechuudha. As keessa hundaan argattanii kunuuti xaan caadhaa bakka buute jechuudha. Taadhaan bakka buute jechuudha. Mustafaa mee amma achitti hin deebi'e. Mustafaa jedheetiin barreessame. Mustafaa okay. Qubee taatu guddaa ta'uu qaba jechuudha. Qubee taa guddaa gochuu qaba dogoggoree keessatti. Mus kaapitaaliin tanaani fa jaarso
Nama afaan Oromoo barreessu jechuudha. Garuu irra caalaa isaa argattanii as dhuftaniiti seeting ta'etu iddoo kanarratti bakka tana jechuudha. Bakka tana tuqxanii achiin booda seeting ta'etu irratti asirratti erga tuqxanii booda asiin booda maanuwaal kiiboordii maanuwaal ta'etu irratti erga tuqxanii booda amhaarik kan kanarra eeggatanii viidiyoo ilaaluu dandeettanii qubeen kamtu qubee kan bakka bu'a ka'edhu. Qubeen baay'ee nama hin dhibu qubee dachaa maal kan nama dhiba isaan sanniin ilaaltanii laatiin himaan amaariffaa barreessuu dandeessanii jechuudha. Akkana fakkaataa galatooma yoo isinitti walitti fayyadama.